وانين برينتي تخدي وتوتالي أكوا ولين برينتي تلالا أكوا ولين ورمو الدنيا جرتو ولين قوما كنت تلالا بقولنا لما كيساتي أمو إمالا جيرا ما جل كبده مو إتشان غولا بو أكا كبدو سيو بجيس مو أشوف إمالا جيرا ما أكن دام فيجي جيرا ما أكا جبس توفيت أورا كي أكا بريتش تو ستيما جيرا ما أفكانان يوغو فتلي تتمي كي فيجي جد كتابج تدباتي والقلتو سيقافتي مري أدم سخيسة وانس رايد سي أنين كباتن نرفع جافردو أميران سخيسي بربادوس أكا سآن جتة دالا قناف نما قبضو نتاقيني دقهو ميتي أرغروه نمان دو دنديني أبيني سمو في كاروميني نما دبرتي غاري راتو رئيقلما كاروميني دالا أصوبي مكباتي رغاتو فكاتا نانجي قابتو كبيران خخدي مدادا Gammachuun deenayaana yaa gammachuu dachaanu ta'ii ulfinaa fi fayyanu wajjinis baga dhufte kootu as cehi baga dhufte kootu as cehi gammachuun deenayaana yaa gammachuu dachaanu ta'ii Gammachuun fedhii mara. Isa fela madu fesa nindeiro adawi fante dokedo Isa fela madu fesa nindeiro kuramaye Isa fela madu fesa nindeiro Ebisu suka sakaye Isa fela madu fesa nindeiro Ikisni yada paye Isa fela madu fesa nindeiro Ragada fetu shakoye Isa fela madu fesa nindeiro 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 Ujerjero selekenson Isa fela madu fesa nindeiro Oromo tuta bandiso Isa fela madu fesa nindeiro Baruka bdame sifarsa Isa fela madu fesa nindeiro Akaraba didirise Isa fela madu fesa nindeiro Wandilami gamachise Isa fela madu fesa nindeiro Isa fela madu fesa nindeiro كيف كبدا كلتما كل ما علم جنبتا سجدتنا والدرا دوبان إسنف إسنا سجدتنا تبجا عرفتنا إيه بمن قطوتين سنا برزيجا أكسما سحازو برزيجا تفي جوب خنا بفا ولا لجنا كتابة الفارسي أكسما سرنا بالبلا إيه بكتابة شابر سنتركنا خنا بفا سجدتنا إركسمنا برزا كتابة شاب برا جمالي تاسف نم بودتي إيه بمن قطوتين بالبلا خنيا أبننا خنف قيا أرنتنا سجدتا إيه خطابة قناتي خن سجدتا قنا إيه بنبدو عبد الله أبو
Azra. Ifa manus kerjanya hal yang terjadi rapat dengan dikasih menjadi. Aku nabi kamu tisbat tadinya. Iban aku nabi kamu ini mengkumpul nama imal buat berarti hanggisan Indonesia yang wafat itu. Jab kamu bukan itu mengkumpul berarti berberapa karena sunnah kitab angkat itu biar tena perisa kitab cha beraja berisi. Itu sudah apa? Berbelakang kehalusan. Abdullah Abu Garawat terjadi masjid. Aka Iban satu khamijah jalan sikapnya. Abdullah Abu Garawat terjadi. Hamil nak ada. Syukur. So Polcha, Fatih ane dagai, Gada dagai, Gada wajin dagai, Gada olosis, Dina fagis, Murana kagis, Suntoltu, Abu Abdullah Abu itu kalau tercamin, kalau tu pada hamil lu kan harkan apa hari kita sampai. Amamu, hawasin. Khandira ada rati kabut tahun keseru. Mereka tu bukan hamil nak kena hamil. Ega hamil ini jutu. Ega satunya terkambit terah. Tak lama sekali, Yoroni perang cok. Ega kesemuanya kena kebijada. Urun ada jutan, balam-balam bukan Lusena. Eka mengkumpul apa si amat tadi biaran tanah sirna kita bahang kita pergi berisa kita bicara beraja malif. Wanta jika kami ini sudah apa tidak kan dan sudah biaran tanah dan makanan kita terkemana. Me syaitannya orang musim aja. Eka sekalipun erga itu mengkumpul si bening bulat si hasil kebapa sina berisicah. Khanuf desu terganggu. Dua bihi dulu bijakar kesetis terus. Hawa sama tahu dikabulan pik. Yuk khanuf. Yadas. Terganggu tak kodrat siniak. Yalah tu. Terus tumba dan hawa saja jelas tu. Terganggu Arif Ahmad kerawal terjelas pada. Memang ada. Hamil syaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kakak nami apa je kumpul kamu anantur re. Malah kalau sampai kau kakak tina apa dia pun baru ni nuan di ibadah tu nanti ijar anak saya cuma di kesempatan ni anak antim perakian hodru bagaikan gaya anak Cina takau gamatu eba karati nuhar gamtani baga gamatan baga ormalu gamane sinjung berbahaya. Hawasa akan hesani, hawasa berbeda, hawasa kabaja kabu, hawasa namu safi sansakan buta mereka kabacu kaina jadawati gamatu buta tunti nagama akan sementile kabaja fi ufina isenikan. Arawan ya setiap gamne fi aku mawe kabu, operasi yang kana dabalu. Nama buah bayi yang tu kesa dabre kalau tiga geratin wanten daun coba samu hawasa saat hukumah aka orang itu berajaman tak kita ambilin nasi mata berani aku mau kamu kalau dia habis tu godina harga kita Nano kala dalam soti hatu mo abba fi ilmi yero ilmu argatan maka timoga pakan abdi hegere isani rakatan aku menawa koti ilmu isani kana maka timoga patani abdi hegere isani rakatani wa mundam najajilani butisani asingal orang yero ilmu dalam kasaba aftar kabiya aftar to tay janin yohimo kasaba aftar yohin kalami saati aftar tay je yodo bazio janan ka mati saati aftar tay ja sandida khabata efi aftar tay sandinayo shafa tay ja
shafaata hedduu waan nama keessaa qabdi. Akka amantiitti shafaatahuuni daa'imummaatti amrii ta'u sudhamoo akhiratti maatii fi shafaatii jechuudha. Ibiddarraa najaa baafti. Akka jechuuti. Akka immoo aadaatti akka warri keenya ganama jirutti yoo waan faayidaa hin qabne taate yoo kan namarratti biyyarratti mataa isarratti ba'aa ta'u taate ganamumaan biyyee qunnamii akka jechuuti. Kanaaf namni dhalatee akka nama tokkotti dhalatee guddatee yeroo lafaa oloo ka'u kaayyoo qabaata. Fuuldureen kiyya maal ta'uu qaba waan jiru yaadaa jechuudha. Akka fakkeenyatti bara 1960 keessa namoota sabaaf jiraatantu ture. Hir'ina hawaasa isaa, uummata isaa laalanii maaltu hir'u maaltu guutu anarraa maaltu eegama waan jiru akka fakkeenyatti biyya amma keessa jiru tanarra Dr. Sheikh Muhammad Rashad Abdullee Faan kitaaba furaa afaan Oromoo jiru qaama qubee dhabuu saba kanaa cufuudhaaf jecha yaada isaa bu'uura asitti kaa'atanii qubee uummata kanaaf gumaachan jechuudha. Qubee harreetiin Birraa Ilma Jamaal kitaaba ittiin qubeessee uummata kanaaf gumaache. Arramoo waggoota dheeraa booda namoota akka Dr. Sheikh Muhammad Rashad fa'aa hir'ina saba kanaa laalanii waa gumaachan keessaa nama tokko ta'ee tarree sana irratti argamuu isaatiif guddaa galatoomna. Kitaaba kana maxxansuu keessatti bu'aa bahii dheertuu keessa dabreetti as ga'ee waggaa meeqaa cofa sammuu isaa itti guduunfee yaada baasee buusee hawaasa kana maaliin fayyaduu qaba warra jeerraa'e. Namni kuni nama mataa isaatiif jiraatu osoo hin taane nama akka sabatti yeroo warri afaan kanan dubbanne wantoota akka inni gorsa bareedaa jechoota mi'aan dabalee inni amma uummata keenyaaf dhaloota kana ittiin qaraa jiru kana hojjetaa turanitti hawaasni keenya rakkaa'uu karaa Oromootiin hanqinni kun jiraachuu hubatee namni kun maal godhuu qabu jedhee yaada lafa kaatee lafaa ka'ee yaada sanillee galmaan ka'ee har'a jaallattoota hedduu fudhatee as ga'e. Kana keessatti immoo ifaajii hedduu keessa dabree karaa faayinaanshaali haa ta'u yaadaan haa ta'u dhiphina yeroo biyya baqaa tana keessatti waa hedduu osoo yaaduu qofa sammuu isaa dhaloota kanaaf galaa godhee jechuudha. As keessatti namoota akkanaa jaarraa kan keessaa argachuun yeroo namoonni waan garaagaraatiin tatamee rakkatu. Yeroo namni yeroo isaa wantoota nama fayyadne kan mataa isaa hin fayyadne keessatti gurgurratti inni ammoo dhaloota kanaaf maaliin gumaachee dabraa namoota jiruudhaa tokko ta'uun isaa waan wayya qaqqabu waan guddoodhaa waan jiru dubbachuu barbaada. Hundi keessanuu simannaa isaatti akkasitti argamu keessatti galatoomaa isiniin jecha bu'aa bahii immoo waan kanaa amma yeroo gabaabduu kanatti sana keessatti ibsee fixuu hin danda'u asumatti sirraa yoo gabaabadhe gaariidha. Galatoomaa. Egaa Arif Ahmadiif hamilenga gurraachamaan bu'aa bahii hedduu keessatti bu'uudhaan arraatara hunda dhufeegaa ji'ee isiniif waan qabu sinqii fide hoodha narraa fudhadha isinii jechuudhaaf guyyaan arraatanaa dhufee jira hudo. Egaa hamilee gosa garuu itti dhiqaatti Birraa Jamaaliif meegaa hamilee bara dhaloota isaa bara 1994 godina Harargee lixaa aanaa Habroo araddaa caffee aananitti hidhate. Kan guddate ammoo godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaatti. Kan biyya irraa ba'ee jalqabaa bara 2016 hojii miidiyaa keessatti Director for X Entertainment jechuudhaan tajaajilaa jira. Yoo kana qofa. Akkasumas abbaa falaasamaati yookaan coach of life yookaan barsiisaa jireenya dhalootaa ammaa jechuun beekama. Abbaa falaasamaati
يوم خلقه قيا عرانتنا أمو أبا حنقخي بيخي شران نترقما ترقا براجة مرقرا هميدا ميقرا والتجينا سبدا هميدا برا شب حرق البلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدوتك قلتوما يعني كانت دابدي هذا اللي بيعه. كانت بيجاك يلفتني مدخن نجنا دابتني بيجانا ني تلوتا خناب غلان قدوم فيه هو دا جاو دفتني نوجين تمجو ختني هدوتك قلتوما الفاتان تريا كبرتي. Aku kamu kita berresu nggak, namni berresu fi, namni dubisulle buah bayi kaya dabruni mereka, bayi tanmun dah kaya dabre arah adge, wanim berresu karena gavan lalu dah karena ani hoda jauh, luftani bibakan angguya bereda karena wajin, dabar tu kita ni kira dia mana kalau tu mana tinggal, wanim tu dah refu arif kate jira, wari kairo tak kaya tu linjiru. Isen obeleza kiya war obeleya ki yahunti hetanu gapan ani rako gara-gara khete tan turule hunti heten rako tan wajin ko tani no wajin turtani gapan angam madulle nachina da abbatani gammachuti yeno wajin abacha turtani akasmati arle no wajin tani wan hamtu nuti ruftelle ulama war rako danu gammachule war walin ko danu war kai ro kate jiru kitaba na ani akawani barrete tani khande oto tane akawa wali berrete lala akawa wali oromo adunya jirtu wali nguma cineti lala bara rakovi ballo da kheta wali turre wantane ala gawu ya alhamdulillah rabbil alamin baga gamadden baga gamanne ci barbat gara bratin waye kitaba berretu kanati ogadebu kadamni ko ni kitaba dalota kana akka kennatti akkasuma akka manuala keessattuu namni dargaggoota tokko jireenya isaa bu'aa bayii keessa jiru keessattuu warri baqataa kuni keessatti ilaaluudha akkamitti namni tokko jireenya isaa jijjiiruu akka danda'uu fi ilaalcha mataa isaa qabuu fi naannoo isaatiif qabu akkasuma hawaasa wajjin jiraatuu fi fuuldura akkamitti dhaloota dhufu fakkeenya akka ta'uu qabuu fi namarraa waa'ee gosoota taane ani dhaloota dhufuuf maaliin lafa kaayee dabruu qabaa waan jedhu keessatti irraa hubatuu fi akkan ani hubadhetti dhaloonni kun waa dubbisuu fi akkasuma namoota na duuban dhufanii waa barreessaniif fakkeenya akka ta'uu biyyeetti waan kana lafa kaayee ani naaf jalqabaa akka ilma hangafatti ilma kiyya hangafaa hoodhaa isiniiti jee akka dirraa fudhatan immoo isatti beekaa. Naduras namoota hedduutu waa barreesse tana booda illee nama hedduutu waa barreessuuf ta'a waan barreeffamu ammoo dubbisuun keessattuu dhaamsa yeroon namni kaayiroo jiru qabu dhugumatti yeroo bal'uudha. Amma fakkeenyaaf namoota gaafa biyya kanaa deeman ijoollee asiin biraa deeman gaafa garu namni yeroo qabu dubbisuufuu yeroon bal'aan akkanaa argamuu dhabuu danda'a. Namni biyya kana jiru barreessuufis ta'e dubbisuudhaaf yeroo qabaa. Waan barreeffame akka dubbiftan kitaaba anamma barreessa kanas ta'ee kitaabota tana dura barreeffamanii fi tana booda barreeffamillee dubbisuu akka qabnu garanumaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaade. Dubbisuun nama guutuu nama godhaa akkuma jedhan sani waa dubbisuun hedduu gaariidha. Sammuu namaa qara rakkoo odeessuu qofa osoo hin taane furmaata rakkoo akkamitti akka fidan nama gargaara. Waa'ee kitaaba dubbisuu gaa waan hedduu takka jechuu dandeenya faayidaa inni qabu sanarraa asitti tarreessuuf osoo hin taane kitaaba kana ani hoggan barreessu nama taa'ee kitaaba kana dubbisu sammuu keessatti yaadate eenyutu kitaaba kana dubbisa gaafa dubbise hoo awudensi yookaan namni kitaaba kana fuudhee narraa dubbisu maal waan kanarraa hubate akkamitti akka jijjiiramuu fi maal namicha gargaaruu danda'a waan jiru sammuu keessatti yaadaa waan barreessan namni hundi kitaaba kana argatee yoo dubbise ani hedduu natti tola keessattuu
obboleeyyan kiyyaa kanneen as jirtanis ta'ee kanneen biyya baqaa kana keessa jirtan kitaabota akkanaa kana dubbisuun hedduu nama gargaara. Fakkeenyaaf ani kitaaba kana osoo hin barreessin dura kitaaba hedduu dubbiseetiin jira waan hedduu na gargaara jechuudha. Namu waan dandeettii irratti waan takka takka nama dubbisaa garuu moor kana caalaa anarraa jalqabee osoo waa hedduu dubbifnee hedduu bareedaan jaa har'a gaanatitti haasa'uu fi miti kan hin dhufe. Kanaafuu hedduu takka galatoomaa ulfaadhaan ittiin jaa ammallee asitti na argamu uffatanii irra deebi'ee galatoomaa yeroo gaarii waliin akka qabaannu hawwa ulfaadhaa. Hamile show. Perisa khitabat isanmu hanga khibir. Jatulah kan berresin ufkade berajmal. Background dia jinak jual ramai idak kitab ni isan fakata isan kitab fakata nuto ini fakana askesan tefilanda. Hanga khibir hanga yang berha. Jatulah erjada kau. Saganta kharachan saganta kaji sakama yokhano hayda tidang kitabon ne pun malaka fisakan khanu hadisu gazete SOMN sigaj saba garawal tajinas bada sigaj saba nisra garawal tajinas sa garawal bada hanga fi kitabon rajmal barese sabati hamilote Aye jalqaba irratti Birraa Jamaaliin baga ciniinsuu hogbarruu abbaafatti jechuun barbaada. Baga bakka kana geette gara fuulduraattis akka milkooytu abdiin qaba baga as geette. Gabaabsee lafti illee qorra waan taateef qaacessa kitaabichaa gabaabsee daqiiqaa muraasa keessatti isinii dubbisaa. Mata dureen kitaabichaa akkuma argitan hanga kee beeki jedha. Kitaabni mata duree hanga kee beeki jedhuun dargaggoo Birraa Jamaaliin barraa'e kitaaba sammuu rafte dammaqsu isa dammaqe kan si'eessu isa si'aaye kan jabeessu kitaaba dinqiin hedduun keessaa calaqqisuudha. Kitaabichi eenyummaa kee kan dhoksaa akka ifa baaftu hanga geetu kan beeytu kan si taasisu addunyaa kanarratti maaliif akka uumamte kan si yaadachiisu kitaaba si onnachiisee hallayyaa kufaatii fi hin danda'amu jedhu keessaa si baasuudha. Mata dureen kitaabichaa hanga kee beeki jedha. Hiikkaan mata duree kitaabichaa kitaabichuma mataa isaati. Addunyaa tana irratti ilmi namaa waan uumamee beekuu dursee of beekuu qaba. Hanga ofii gadi fageenyaatiin calluu qaba. Namni hanga isaa beeke dandeettii keessa isaatti awwaale barbaadee baasuuf isa gargaara. Akkuma Albert Einstein, akkuma Aristootel yookaan ammoo akkuma hayyoota Islaamaa kanneen akka Imaam Ahmad akkuma Imaam Shaafii dandeettii rabbiin isaanii kenne baasanii dhalootaaf kennuudhaan addunyaa irratti maqaan isaanii abadan akka jiraatu taasisanii jiru. Kitaabichi boqonnaa 8 fi mata dureewwan qaama qalbii namaa qirqirsanii jijjiiramaaf nama kaasan hedduu of keessaa qaba. Kanaan dabaalamee dhiyaate. Seensa kitaabichaa irratti beekumsi beekumsa caalu hanga ofii beekuudhaa jedha. Boqonnaan tokko kitaabichaan carraaqqii jijjiiramaa yoo jedhe dhalli namaa jijjiiramuuf carraaqqii walirraa hin cinne taasisuu akka qabu akeeka. Jijjiiramuuf qophiiwwan taasifamuu qaban eree danqaa yookaan gufuu jijjiirama keessatti ilma namaa mudatu tarreessa. Itti fufuun mallattoowwan jijjiiramaa eree imala jijjiiramaatiin qalbii namaa hawwata. Fedhii jijjiiramaa si keessatti uume qajeeltowwan jijjiiramaa hordofuu qabdu siif akeeka. Boqonnaa 2 keessatti ammoo imala jijjiiramaa jalqabdee mo'ichaan goolabuu akka qabdu si hubachiisa. Mo'achuuf imala jijjiiramaa akka hin dhaabne fiigicha jijjiiramaa akka jabeessituu fi xumura kee akka bareechitu sitti hima. Jijjiiramaaf kaanaan yoo gufattellee tittimii ka'ii fiigii jedha kitaabichi. Imala jijjiiramaa keessatti kufaatiin hedduun si mudachuu mala kan jedhu kitaabni Birraa Jamaaliin barraa'e kun jijjiiramni guddaan bakka kuftee kaatee jijjiirama jalqabde itti fuftee mo'achuudha jechuun sitti hima. Boqonnaa 3 keessatti ammoo injifannoo qormaataa sitti hima. Injifannoon argamu qormaata danuu keessa darbuu akka qabu si hubachiisa. Boqonnaa kana jalatti waa'ee jireenyaa fi qormaataa sitti himee qormaata injifachuun maal akka gochuu qabdu sitti hasaasa. Qormaanni jireenyaa filannoo namaatii ol ta'uu sitti himee yoo irraa baratte qormaanni si mudatu hundi mana barumsaa kee ta'uu sitti hima. Jireenyi qormaata boodas akka jiru akeekee qormaanni dhufu isa darbe akka hin caalles si hubachiisa. Qormaata danuu booda ammoo milkaa'inni guddaan akka jiru eereen imala jijjiiramaa keessatti qormaatamuu akka hin sodaanne si onnachiisa. Boqonnaa 4 keessatti qabeenyi bakka hin buufamne yeroo ta'u sitti hima. Dhalli namaa yeroo isaatti akka fayyadamu dhaama. Waan hojjechuu qabdu bor osoo hin taane har'a irraa jalqabdee akka hojjechuu qabdu jabeessee sitti hima. Boqonnaa 5 keessatti ammoo akka ofumaa keetiin
ittiin of hooggantu si hubachiisa. Kitaaba kana keessatti milkaa'uu barbaannaan mootii biraa sammuu kee irratti hin muudinii jedha. Akkasumas sammuu kee ofumaa keetii hoogganuu akka qabdu sitti hima. Furtuun jijjiiramaa si akka jiraachuu ibsuun injifadhu argisiisii jedhee si hubachiisa. Boqonnaa 6 keessatti waca gatii hin qabne irraa fagaadhu, of to'adhu, nyaata sammuu keetiif filadhu jedha. Nyaata sammuu keetiif filadhu jechuun dubbisii jechuu isaati. Boqonnaa 7 keessatti hojmaatam guddinaa si gorsa. Jijjiiramuu barbaannaan hojii hojjettu jaaladhu, uumama irraa baradhu, daandii jijjiiramaa filatte jaaladhu, hojii jaallatte hojjechuu akka hin qaanfanne sitti hima. Hojii kee jaallachuu baannaan jijjiiramarraa fagoo jirtaa jedhee si gorsa. Boqonnaa 8 xumuraa keessatti bilchaatanii bilchoo nyaatanii jedhee mammaaka. Namni kitaaba kana dubbise sirnaan itti fayyadame ni bilchaata. Bilchaannaan ammoo bilchoo nyaataa jedha. Bilchinna sammuu horachuu fi galatoonfachuun mallattoowwan bilchinnaa ta'uu akeeka. Kitaabichi maanguddoo ganna 110 kan addunyaa kana sirriitti hubatee walqixa. Kitaabicha dubbifnaan waan hedduu hubatta. Jabana teekinooloojii baraa hammaate kana keessatti marsaalee hawaasummaa keessatti cuuphamtee akka hin hafne kitaabni kun jabeessee si gorsa. Kanaaf kitaaba kana dubbisaa itti fayyadamaa. Ammas irra deebi'uudhaan Birraa Jamaaliin baga bakka kana geetti jechuu barbaada. Ulfaadhaa galatuma. gaazexeessaa OMN Siraaj Sabbaa galatoome kumla ma'allama gan jennaan kitaabni birraatis akka waan jannataatti saddeetan jannataaf keessaa qabu boqonnaa saddeecha waan ajaa'ibaa bilchoo nyaadhicha addunyatti yoo milkaa'uu barbaadde addunyaarra carraaqii akkasiimi boqonnaa saddeetii dubbii jijjabduudhaan isinicha kanaaf sagantaan keenya guyyaa arraantanaa sirnaa eebba kitaaba xiinsammoo hanga beekne biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti barreessaa kitaabichaa Birraa Jamaaliin barraa'e guyyaa arraantanaa sirna eebba isaa irratti argamna. Kanaaf sagantaa kanatti yaannoo walaloodha. Maal dubbata yaada carree coobsee nuuf keessa dargaggoo falmee gadaa gara waltajjiinnaaf ofeera. Jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessanii guyyaa kabajamaa, guyyaa ulfaataa, guyyaa obboleessa keessanii qaalii baga gartee ulfinatti godhuuf asitti argamtanii. Jira jirtu ilmaan Oromoo kan dhiiraa fi dhalaa fagoo karaa dheeraa deemtanii imala guyyaa birraadhaa hin hafnuuf kan dhuftan halaala baga itti agarsiistan kabajaaf jaalala. Yeroo waadhaan mata Oromoo mirgaan jalqaba mirgaa keessatti halangee irbaatti dhaamsasaa lallaba. Guyyaan sadii jabaa ani nafuun hafini, guyyaan sabaa jabaa ani nafuun hafini, guyyaan cinnaa jabaa ani nafuun hafini, guyyaan ilmaan talaatis jabaa ani nafuun hafini jaa. Duuba harri guyyaa ilmaa ta'uu deddeemtuu dhageenyee ilma keenya bareechuu Oromoo marti asitti wal geenye yeroo teessan aarsaa gootanii hanga ifii beekuuf asitti argamtanii lammii ifiitu dhaabee wal dagalchaa warri obboleessa keessan utuuf dangalatoomaa galanni keessan dachaa. Akka nama birraa beekutti yoon waa'ee birraa himu jechaan na hangata numa dubbadha garuu osoo natti cimu hanga beekee jennaan na arrabse jedhee muufatee asuma keessaa meeqa waliin oodamee hammeenya fudhatee hanga hebeekin waa hammeenyaa miti matuma daawwitii keessatti oopin maayindi godhimee sirriitti duraan hanga keenya namarraa ni dhageenya arra garuu hanga keenya beekuuf hin oofuullee walii teenya. Birraan boruu dhugeetti hegeree nuuf dhaadheesse gurbaan kun kitaaba barreesse dhangaa gurraaf tolu dhihanas qalbiif sammuu waraabbattee quuftu haafattus hagamu. Birraan nuti qaroominaan abbaan jecha dilbii to'aatuma oolta malee honki mul'atu kan saadhaa garbii booheera uumadaatii barjaatii muqa'uu jalumaa ol qorraa ka dubbatee dubbisaa dubbinee haawallaan lume fuula keessa akka ilmaan waraana kallabseef birraan guyyaa saafaa walaala weeraruu fi beekumsa wacaafaa akka maqaa isaa birraatu birraa dhufee hurree hegeree teenya uqqamsite agangoolee tufe akkuma bifa isaa hojii isaatis bareeddu hanga keebeefi dubbifnaan faa basabbasteen badaddu barataan yoo jiraate barsiisaan bakka hunda jira hin danda'u qofa jettee akka hin rafneef bira. Haala mijataa hin eegin tana sababa kufaatii teetiiti iddoo mijataa siif hin qabnettis if utubuu bari galma kee tolchiti.
jee zabana abbaan karaa naman garsiisne dhaloota hamileen utubee birraan inspire gorsaan utumne istaan sammuu guddoo birraan hanga ifii beekee ilmi hegereen isaa yabbuu turreenuuf akeeke risaa ka'umsa tolfateetu galmi isaa mijjaa tola malee goflaa qabaateef miti kannaan na yoo adoola asiin immoo achiini turreentu garamii mee eenyu if gaafate hangi koo hagamii duraan ifii kun beekuun ture ani hanga kiyyaa garuu amma baree jira sababa jaala kiyyaa yeroo namni maana caalaaf dubatti wal harkisu qabee yeroo namni toltuu walii lagatee hamtuuf ambooma muciisa walii dhabee gaafa hamileen dhalootaa doomtee namuu asiif achi daddaaqu daaga birraa malee jira kan yaada wal habaa beektichee qabee nu garsiise faaga muuxannoo isaa dhaloota dhaalchisuuf kan nun je'eeti illee birraa malee biqilli hegeree oromoodhaan fiillee namuu waan ganama facaafatee galgala galfata callaa gudeenni ati irraa dhalatte tanaaf hogguu siin dhaadata birki bira waa keessaa hortee warra muudaa shanyuma guutuun hayyuu dhadhabeessa qabaatuun hoodaa qaalii qaaluun deessa jiraa lammii iyyaa maan keessaan dhalatin barra ambii gadoodee iyyaa xiqqaatiif dhagaa bubbeen hin fuudhe hayyuu xiqqaan qabu gorsa keetiin meeqaa walaaname deegaan sammuu agabu adda namarraan citu kuurin tantee maagada dhukti jechoota keetii nama fuudha barbadaa birraan baan ableedha tan wallaalatti qarani birraan uta qaroominaati kan seenaa irraa barani gurbaan kun qaalidha ijaa gurra sabaa birraan jamaal warqeedha warqee gatiin isaa jabaa haala amalas ta'ee dhaabbii gahaa qabda sangubbaan barnootaan jaalatee dhaloota utubda nabeetee si beekus waa hundaan siin ga'u bareedaan beekumsaan bitaa hankeen bahuu waan qabduun si faarsuuf birraa ol qabee gad qabee atiin kun ilma habalee cittiitti naafin daangaa kan kee dhabe beekaa hedduun arge kan dandeettiif arjoomni bifa bifa keewwanni adda godhu garuu ji'aaf aduu tahee yeroo mara ifa cobni maddateetii gammoojjii baddaa kan dhaqqabe harka laatee waan laayyoo hin turinii fi tattaaffiin jalqabarraa goote wanni ummata keetiif gootu yoo oromoo tahe oromoo faa godhuun bonsee yoo garaasi kahe hanga fedhe rakkoon ijanatti diimessuus hin garre hankan rakkoon ajjeeftee awwaala siilessu hanga dhaamsi kiyya oromoo wal gahu akka namaa ciisee raahessuun naan ta'u je'eetii ilmi jamaal raajiin kun sosso'uu jalqabee hagalatoo mara qofa sammuu isaa oromoon dhaqqabe garuu si qofaa miti beeke ani kan hin dinqisiifadhu utubduu alaamanaa yoon achi milladhu oromoon jabaatoo jabduutu jira hoggiinii fi jettu dubartii gaariin dachiidha akka jechuuti ta'u hayyuu baattu dawaa fi fuula dhaabbatii ullee ija fuulaa osoo ragaatu hin jiraanne irraa dubboonee wayii iftuu laayii yaada yoo duba tolmat sammuu keessa dhufee akka nambisuun qabne hubadhee katabuu itti fufe gadbaatee ol galtu si gaafattee marii adeemsa keessatti waan Israa'elis anni qabaatan narra facaafadhu ammiraaza keetti barbaadus akka ta'an harkatti jettee dhalaa qodhaaf nama qabdu dhageenye dhagahuu miti argaruu hin amannu dandeenye qabeenya sammuu fi qaroominni namaa dubartii gaarii irraa ture eegalama qaroominni dhalaa osoo bifa qabaate raggaatuu fakkaata naan jee gaaf tokko birraan kakate madala abbaa warraa gadi buustee laaltu maal ja'anii namaatiin miila nan sakaaltu hanqina kee dubbachuudhaan duratti ilaalcha gaarii yaada kee hubatti dubbachuuf hojjechuuf faraqaa shiitii eeti akkamiin hongottee jaalala irraa deetii raggaatuu baaneetika ijoolli torsi fuutee si dhaadessuu malee akka qarmaamee kabajetti sumaan boonuu malee hamtuu afaanii baatu dhageenya hanga guyyaa qalee dubartii haamayoo akkanaa kuma keessaa takka barbaada jabanii namni jabaan argaa nasiiba si tolche shanii nu facaasi fakkaatota keessan oromoo badhaasii hagana irra dheeressu gahee ni gabaabsa oromoo ilteenye jara naan bisa kamaqaa kiyyampeen yoo jiraatanii falmataa amma yookiin damee caccare hanga qophii irratti wanti deebinuu nagaa annaaf turi I love you sinin jaalladha. Galatooma jennaan sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Sagantaa kanatti yaanu guyyaa arraantana dhiira dhalaa egaa guddaa hundi keessa waamicha isiniif taasifame guyyaa arraantanaa asitti argamtaniif sirna eebba kitaabaa hanga kee beekhi barreessaa kitaabichaa birraa jamaaliin eebbisuurratti argamna. Kanaaf akkasumatti illee aaliin ollaa firoottan hundi keessanuu meeqa birraa
جنتاني سرنا إيبا هنگا خيبي خيولنا هاي بسمينا نتي حواسني كايرونا تركا بيس كمان أبايا دا أصول بكجروتي ولنتاني إيبوسو غنيتي مي عملي يفيغنا عملي أكنا خنافو سرنا إيبا خطاب جاتيف كي كانوا رسالة كونا حال مناتي في برسا كتاب جا هنگا خيبي خيغرا والتجتي عملي وجناسي بدامي شوف ميغا عملي بالله عليكم شوف Gubana ji'a gammachuun gubana ji'a ganama biiftuutu baha galgala urjiidhata gammachuun gubana ji'a gammachuun gubana ji'a ganama biiftuutu baha Gammachuun deena yaana yaa gammachuu dachaanu ta'ii ulfinaa fi fayyanu wajjinis baga dhufte kootu as cehi baga. علم جنوبتا غلطوما بدنا كذا بريزا كتاب شا أبو براج مالي فيه هاي مريسا أترجعت غلطوما بقى كملت بقى بيجا بنات سينين إيجا سكنتا بش كنا وانتيجا كسموني خينا خبجانا مرة فتيانا إيجا سكنتا بشنا نسيجتي سكنتا ليجرا يا راتنا قبويته إسيني في ديسونا خلو أسيتك نجرا هنگا خيبخي سين خطابة إسمو متى دولنسا هنگا خيبخي بريسا خطابي براج مالي برا خطابي carraqa meeshaanis liinqii nu baatu gochuudhaaf bakka abbaan barreessaa kitaabichaa argamutti birraa irma jamaal guyyaa irraan tana kun olaal ana qofaatu argan qabate. Kunoo anillee ni jira jechaarra kitaaba ol qabeetu jira. Egaa kitaabni kitaaba caalu kan abdii hegaree boorfatee kan birraa jamaalii qophaa'e mi'aadhaatti dhaqama gorsaa fi waan hedduu kan itti sammuu isin baru. Egaa bantanii dubbistanii akka irraa gammaddan abdii guddaa irraa qaba. Kitaabicha kana biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti yeroo jalqabaatiif anaatu qoola qofa arkaa jirre yookaan kafara qofa keessa isaa fuula takka jedhee baafata isaa hanga gartee dubbifama boqonnaa isaattiin dubbisan namni ijoo dirree tana fardi kana mee eenyu caalbaasiidha sagantaa caalbaasiiti. Kitaaba kana bantanii dubbisuudhaaf dorgommii irratti argama. Egaa dorgommii ta'ee jalqabuuf deemna waan ta'echa caalbaasii kana keessa warreen seenuu barbaadan kunoo dhuftanii gama waltajjiidha nu waliin haasa'uu dandeessan. Falmee gadaa walalos obboleessaaf gumaachee kitaabicha ammoo caalbaasii jalqabaa kan ittiin balbalabanu giine biyya Masrii kumasa giina mee hamilee kanaaf falmee gadaatiif Ustariyaa kumafur giine kumafurin Musariyaa mee hamilee kanaaf hamilee wow mabruka kumshanin nufasi hamilee
مبروك كوشن عزيزة عميلة عزيزة كومجان شمرن الدم بالله عليك مين توكيتي جيني كومجان عزيزان نفتي وترقمت فالمتافوت جيني كوم تربان هنتا بكينا قلفتك يا عميلة فالمتان قلفت جنف تلقاهن الشيء وفاكلك كوكا زري مطر هم سبيت انتم تدريني انا بفضل فرقايتي مرينا وعملين اسكن واو فالمتافوت انا تو دوا افري تفتا كم كلن واو فالمتا إذا خيس إسيل الله يجرى إيجا حرمتا فلنتنا حالبرين بطول يجرى خلتك أنا مختار نجينا رابط الجبتي جرى مختار برتا يجراتي برسال بكا وند جرجا فري جيني كون كون لمان فري بس شارة ترى أربعين نوتين ميكاجر بالله عليكم وري محاكمة شرف الدين هنجخي بيخينو فتشرفتي تدرى قال محاكمة شرف جيني كن شني هنجخي بيخي قال فتشرفتي شرف نموني دكانا تجادل أداء برباطن محاكمة شريف برديتني تجادلني يركتن برتازي بلاش تعالي يركم نامك أخياس تعالي جينيكم دي دمي في تربة جينيكم دي دمي تالتو جينيكم دي دمي في تربة جدا أبدا درارتي مولدا أكو أنا بصدر دبرت الإسلاماتي أملي بدأ يقدين كبت جينيكم دي دمي في سدت دررت مختار لا يا ولد الكلي بوجنا بجزيرة كوني بابي هم نيجي ما نقدر تلاقي حمال لنا هو شرف جينكم صدام شرف أبدا تكا هنج السجيد تمري تكا أمي درتو أمباسادر خليني بالله قال فتشلف درتو مختارين أيمار كفرتني ميشا يورا للا الله ميتي فدا ميتي ماري ميتي برتقال خجانسر عمرو جينيكم صدمي في سدي جينيكم صدمي سدي عمر فتاة بالله عليك أمباسادر درة عميلة جينيكم صدمي شلي هنجا بيخي جينيكم صدمي في شلي لا ما دبل لي فرتو كم أبطمين بالله عليك جينيكم أبطمين جينيكم أبطمين آمين أنت ديدي على غربار وطنا ومكلا تكاس إمي جزيل لالو فدو هذا درو أنا كيلو فتاي مريني كيلو ترباتني وما فتاي تكان عمرو
Umaru. Ibsara. Ibsa. Dinekum afurtami laman. Harka wala jira. May bili ka na. Ibsa. Afurtami laman. Hangga khibeti. Afurtami sharat tesan. Anak tu ke bishani jala boleh ja. Umarukum afurtami ja. Apa dosa dari amalle dosa terjadi takkala malakare sakata rufana itu sanifu nagaini itu sagaleti और खासी dari ukhtar kaiti nayami afurtami sadetan hishan Ambassador Durani ki maka ada biasa dia mamu berai majaman khambar risi kisah bersama sisi abadan galung kabu ini semua rati segala-gala indra dari nama jarum hidup pati jadi surah hijalle profesi berarti berpartisipasi nanti saja atau eka Dinekum syataman. Nahum tajjala hum bisayfi jaraja saddati darra abi jaisan. Riyad. Hangga khibirikum syataman. Jabdu akka iradiyatti haasawata qabne shantaminaman fidi harkana haydatti. Amile darre. Dinekum syatamilaman. Hangga khibiri. Shani. Walme. Shantamishani. Falmi gada sati kawan gada sati ada fatu falmi gel fatulaf isini firga isini fitan ajat saro khutulcha dinekum syatami jan dinekum syatami jan hangga khibri هندخل بيخي كل شتوي زدتي دري نفتشنا ديجي أنا جرباني نقانا جي أبدا دينكم جهاتمي واو دينكم جهاتمي شوف أميك القوية جا دوا أفريد جا دوا أفريد جلو كبجان جاهد من جلوف هنجر بخي فامي تبرد لاما ورلالو sagantaan deemaa jirti laga eegiroomsan فامي جاهد من جلوف هنجر بخي سدي Final. Isa qofa miti bakka birraan ittiin dhalatte ijoollee cafee aananii jedhama. Billaalee qabu. Karate aansuudhaan kitaaba tokkichaa namoonni humnaan yaadan waa hundaan cinaa dhaabbachuu barbaadan isin nyaata
يوغلي كم جهاتمي لمن أبد قلوم قبوت أسو ورو كم جهاتمي لمن كتاب لمسو كم جهاتمي لمن كتاب لمسو كتاب لمسو جيني كم جهاتمي في لمن كتاب لمسو جيني كم جهاتمي في لمن أسو كتاب لما تعالى كيف تجدي ما عملي أنا عملي بخيس درج موجود كتابة الباسي لما بفني إني كم جات من لمن خابي كم جات من بيتي كم جات من لمن ولا ثم أسرع كل موجود عملي وبلدي كيا أسرع أسرع إني كم جات من لمن هنجا خبخي بريزا كتاب جا برا المجمل كتابة إسلام هنك خبخي أساسا يرجع أسو Machu Gobana Jia Gamachun Goban